jireenya kee keessatti inni guddaan gaafa jiraattu waan hojjettu beektee jennaan kaayyoo kee beekteenna inni guddaan immoo isatti amante beekteenna amanannaan kee hammi amantummaa keetii murteessaadha jireenya kee keessatti waan jiraattuuf. Jireenya kee keenya keessatti amma sodaa fi amantiin waan lama miti. Sodaa qabda taanaan amantiin kee akka inni duubatti si jalaa jedhu yookaan immoo amantiin kee akka inni si jalaa laafuudha kan inni si jalaa godhu. It's not a spiritual. Amantiin namni tokko keessa isaa keessatti there is an energy keessa keenya kan jiru. Energy is whether positive or negative. Inni positiiviin amanamummaan nuti wanta tokkoof qabnu. Gaafa waa tokko kaasuuf jennu kana kaasuu gaafa yaadu wanta ulfaataa laata. Akka galuu danda'a laata. Jechaan kaasa yoo ta'e negative energy baay'ee hamaadha. Has a power. Yes. Keessatti humna itti qabdu sana iyyuu jalaatii dadhabsiisaa deema. If you have a positive energy, lakki fuuldurri koo ifaadha. Jalqabbiin koo mo'aa televizyinii. Jaalatti hirmaachuu. Suman jedhu immoo taayimii wayii irratti waltajjii gurguddaan otuun gaggeessu nu fakki. Akkaataan isaa takka. Maaliif gaafa waaqayyo carraa si kennu bakka ga'e jedhamtu gaafa si geessisu barbaadu kara xiyyaanneen. Yooyaa Dr. Wagari Leadership Podcast guyyaa har'aattis keessummaa isiniif qabannee dhiyaanne keessummaan keenya har'aa Obbo Milkeessaa Takkalee. Obbo Milkeessaa jechuun dhaabbata sassakaa Creative PLC kan jedhu kan hundeessanii itti dabalaan immoo ogeessa miidiyaadhaaf teknooloojiiti. Isaanii wajjiniiti turtii goona. Akkuma beektan yeroo hundumaa Dr. Wagari Leadership Podcasting keenya egaan namoota garaagaraa dandeettii garaagaraa qaban keessumaa namoota keenya dhaabbata garaagaraa irra hojjetan addumaan immoo milkaa'ina sadarkaa garaagaraa irras kan jiranii namoonni bakka isaan ga'an kana hin geenye waa irraa baratu jennee kan yaadnu kallattii garaagaraatiin yaada isaan nuuf kennan jira isaanii wajjin yeroo baay'ee gaarii yeroo baay'ee namatti tolu akka dabarsinu abdii qabnaa milkeessaa egaanii baay'een keessanii miidiyaa irratti kallattii garaagaraatiin hin beektu itti dabalataan immoo baay'ee nun inspire nu godhe keessummaa keenya har'aa ta'e akka inni dhufuuf kan nuti duuba deemnee hordofnee hojii baay'ee bizii inni ta'ee jiru keessaallee akka hijack wayii goonee yookaan immoo fuunee haala baay'ee akkasii keessatti fidannee dhufne kanaaf si argachuu keenyatti baay'ee guddaa gammannaa baay'ee nutti tola dargaggoonni keessumaa maatii akka qabdu kana informali kaafne irraa boodammoo nutti himta haa ta'u iyyuu malee garuu whatever age irra jirtu umuriima dargaggeessa jedhamu keessa jira African Charterii akkuma age level biological level masina keessa yoonnaa keenye kanaafi dargaggoonni hedduun waan guddaa akkasin irraa barattan waan ciccimaa gaggaarii namatti tolu yeroo bareedaa akka dabarsinu baay'ee abdii qabna kanaaf sa'aatii bizii taate jirtu keessatti nuuf dhuftee akka kanatti akka waliin mari'annuu fi carraa waan nuuf kenniteef jenne isa kanaaf baay'ee guddaa si galateeffannaa thank you so much anaa dhufuu irra deebinee siin jenneerra. Ulfaadha na waamtanii kabajanii podcastii keessan irratti keessummaa na gootanii waan naaf feetaniif kabajni isaa kan kooti hedduun isin galateeffadha. Hojii dhaloota barsiisu keessumaa gaggeessummaa irratti hojii isin hojjechaa jirtan hojii baay'ee namatti toluu fi baay'ee nama boonsu waan ta'eef carraa kan argadheen isas argamuu koo fi I'm so happy baay'ee natti tole ulfaadhaa galata argadhaatinis. Ulfaadha galatoomiyaatisi. Egaan akkuma sila isinii kaasee baay'ee akka isinii sagantaa kana namoonni hedduun akka hordofan namoonni hedduun akka YouTube keenya irratti illee akka hordofan baay'ee abdii guddaa qabna. Addumaan baafnee immoo sagantaa addatti dhimma sagantaa mijeessuu maal akka afaan oromootiin maal akka jennullee hin beeku event organizing yookaan immoo saayinsiidhaan event management wantoota jedhamu kanarratti baay'ee addumaan social media kanarratti nus achumarraa search godhaa hordofaati snowballiidhaan namni kun eessatti argama laata eenyutu beeka laata jenneeti
akkasitti si hordofnee si arganne kanaaf aarsaa guddaa kaffallee si arganne kanaaf waan babbareedaa dargaggoota keenyaaf gara hojii muyaati qabdu kanaatti kan dhufuu barbaadan keessa isaaniitti kan qaban potenshaaliitu qabanii garuu immoo akkaataa isaa kan hin beekne isaan kanaaf waan baay'ee gaarii ta'a jennee abdannaa kanaaf once again baay'ee gammanneerra thank you for coming erga jennee booddee mee Milkeessaa Takkalaa jechuun eenyudha eessatti dhalatee haala keessatti dhalatte keessatti immoo akkati mana barumsaa kamitti barattee goodumaa kaatee yuunivarsiitii dabalatee amma immoo keeriir paazii ati keessa hojii ati keessa dabartee amma yeroo kanatti immoo maalirra jirtaa waan jedhu sina yoo nuu kaaftee hordoftoota keenyaa wajjin sirriitti wal baruudhaaf nu ta'a jeeti. Galatooma ulfaadha hordoftootni poodkaastii Dr. Waggaarii bakka jirtan hundumaatti nagaan isiniif haa ta'u. Maatiin keessan hojiin keessan hundumtuu gaarii dhadheena mana maatii bal'aa qabdu maatii keessan hundumaa nagaan isiniif haa ta'u nagaan isin haa qaqqabu isiniifis nagaan isiniif haa ta'u ani Milkeessaa Takkalaan jedhama dargaggeessa dargaggummaa keessan jira godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteettan dhaladhee guddadhee mana barumsaas achumattan baradhee amma 12tti sana booda University Hawaasaan join godhe Hawaasa University Department Engineering keessa Electromechanical Engineering degree koo jalqabaa achittan baradhe so garuu utumaan achitti baradhu University keessatti gaafa barattu namoonni baay'een University gaafa seenan degree ma tokko qofaaf seenu University garuu waan baay'ee bakka itti barattudha tokko mana barumsaa jireenyaati tokko bakka ofii kee of bartudha maaliif namni tokko dhalatee paazii jireenya isaa hundumaa keessatti egaa bara keenya irra keejiin hin jiru. Ta'a tokko galtaa tokko kaasee amma 12tti barattee sana booda gara yuunivarsiitiitti maatiin yeroo si ergu yeroon sun it's a critical moment. Namoota baay'eedhaaf maaliif bakka itti ofii kee argattudha. Yoo abshaala taate milkeessaan eenyu inni sirriin ettee gaafa maatii irraati baatu qobaa kee gaafa taatu sana of barta. Waan baay'ee manage goota yeroos. You manage yourself, you manage your time. Societally ati keessa jirtu sanallee, ecosystemii naannoo jiraattu sanallee manage akkamittan godha. Yoo abshaala taate itti bartee fayyadamta. Yoo itti wallaalte immoo sistemichuma si fuudhee deema. So degree jalqabaa koo barachuuf qofan ture kanaan achi galee. It's the place bakkan itti jireenya bareedha. Bakkan milkeessaan eenyu seedu barbaaditti of argadheedha. Achumaanis immoo utumaan achi baradhu carraawwan tokko teknoolojii baay'een jaalladha durumaa kaasee hojiiwwan kalaqaa baay'een jaalladha wantoota kun natti tola durumaa kompiitara baay'een jaalladha diizaayinii gochuu kana baay'eeman jaalladhan ture achitti graphics designerii ofiinan of barsiise so Adobe certified ta'een ba'e jechuudha Adobe jechuun softwarein dizaayinii ammarrattis almost addunyaa kana kan dhuunfateeru softwareota adda addaa kan qabu. Barumsa isaa foormaalii barattu cinatte jechuudha. Barumsa idileetiin alatti barumsa idilee koo'ee electromechanical engineering dha kan baradhu on the side. Kompiitaraan of barsiisa ture yeroo fudhadhee so yeroos graphics design of barsiise. Sana booda achumatu jiru immoo waa'ee digital strategy qo'achuun jalqabe. Then when I studied that sana kanan bare Great Commission dhaabbanni jedhamu jira hundi keenya. Great Commission keessatti tajaajila dargaggootaa yookaan student led movement jedhama ture yeroo kan jiru. Sana keessatti nan hirmaadhan ture. Yeroo sanatti student led movement jalatti immoo virtual department jira. Virtual department sana keessatti technically waan jaalladhuuf hojii kana. So graphics-dhaanis immoo baradhee keen graphics-dhaan immoo tajaajila jalqabee jechuudha. So design-dhaan wantoota barbaachisanii outreach namoota barbaachisanii fi fellowship barattootaa yeroos qabnu ture keessatti focuses ifaasuus lamaanuu isaa keessatti tajaajilan ture. Lamaanuu keessatti tajaajila gama dizaayiniitiin jiru waan gaarii hojjechuun jalqabe. Then Great Commission keessatti waa'ee digital strategy bare. What is digital strategy kan jedhu. There is a digital strategy department Great Commission keessatti. Maaliifan barumsa kanan baradhudheen online barbaadu jalqabe. Boodatti deebina waa'ee ofiin of barsiisuu fi waa'ee barumsa online akkamitti namni tokko of barsiisuu danda'a carraa qabu carraa jiru hundumaa akkamitti fayyadamuu danda'a seeduuf.
waa'ee barumsa koo gaafan sii kaasu beekaa man sii dheeresse. Waggaa 5 ture yuunivarsiitii keessatti waggaan 5 baay'ee dheeraadha. Sana booda digital strategy show academy kan jedhamu biyya Ireland online apply godheen. Sana booda mucaariyyaa koo tokko takka tasaa like $12 ture fiinsaa natti fakkaata certificateedhaaf. Akkas baradheen you need a MasterCard. So if you can pay me then gaafadheen oh that's very good naan jedheen haa kaffaleeros. Isaa eebbisu bakka jirtutti. So sana booda digital strategies certified ta'een ba'e. Adobe certified ta'een ba'e. Degree koo jalqabaa fudhadheen ba'e. Sana booda University Hawaasaa keessatti radio station tokkotu jira. Yaa tokkos jalaan dheeressa. Radio station kun Voice of Hawaasaa kan jedhamu FM tokkotu jira akka tasaa. It's a kind of community radio station. Station isaa university keenya keessa jira. Franjoota wii tokko dhufanii gaafa isaan mooraa keessa naanna'an argeen attention kun na harkise wanti sun. Waan haaraan jaalladha. Amala kootti curiosity waan tokko irratti. Curiosityin baay'ee waan tokko argee amma wanta sana barutti keessi gubbadhaan hin ciisu. Jara sana kena approach godhee maal hojjechaa jirtuun akkasii radio stationii banaa irra. Oh really? Okay. Software baradheera. Adobe kan sagalees Adobe auditionii kan jedhamu bira waldaa keessatti muuziqaas ni taphadan ture. So muuziqaa yeroo taphannu softwareota tokko Qaba wantoota jedhaman waan hin beekuuf akkasii okay. So carraan akka jiru cheekii gochuudhaaf isaanii wajjin yeroo isaanii anteenaa installation hojjetanii tower yeroo isaanii installii godhanii naannoo sana naannoon jalqabe. In fact barumsa koo jinis wajjin deema. Electromechanical engineering yeroo barannu waan baay'ee related ta'e waan barannuufis ilaalumaaf naannoo sana dhaqe. Then I heard volunteerii gochuu namoonni barbaadan apply gochuu dandeessu kan jedhu beeksisatu magaalaatti baasaniiru. University osoo hin taane magaalaadhaaf. Okay, maaliif fayyaalu wanta kana jedheen. Dhaqeen barataa mataate. Barataa mataate university mikeen. Dormi naannoo dormii keenyaa ture. So dhaqeen approach godhee nan gaafadheen. Really interestii isaa qabdaa eeyyee. Okay, qormaata si qorra naan jedhani. Na qoraan jedhee gaafa na ilaalan okay. Ay qormaati sin barbaachisu siini naan jedhee. Guyyaa lammaffaa irratti qormaata qoramuu dhaqeen guyyaa jalqabaa. Guyyaa lammaffaa irratti warra dhufan qoruun jalqabeen. Okay, achumatti. Immediately qoramaa irratti nama gara qoruu jechuudha. Yaa maaliif software wajjiniinis waan wal beekuuf. Yeroo suma volunteerii gochuun jalqabe. Then ji'a tokko booda hiring na godhan achumatti. So maaliin ta'e jechuudha barataadha hojjetaadha achuma keessatti. So akka kana ture journey'n koo university gaafan fixee ba'uudhaan degree koo jalqabaa dabalatee digital strategy certificate Adobe certified ta'e muuxannoo hojii kan waggaa 3 immoo university keessaa immoo sanan fudhadhee ba'e sana booda gara addunyaa hojiittan makamee jiru. Zero amatti Israa'el limdi duwwaadhaan midhachuu. Zero miti kan kana fakkaata ture journey'n ani mana barumsaatii kaasee amma eebbifamee ba'utti jiru. Sana booda dhugaa dubbachuuf hojii barbaacha badaasin naannofneeni. Jireenya kee keessatti inni guddaan gaafa jiraattu waan hojjettu beektee jennaan kaayyoo kee beekteennaan inni guddaan immoo isatti amante beekteennaan amanannaan kee hammi amantummaa keetii murteessaadha jireenya kee keessatti waan ati jiraattuuf. Maaliif hammi amantii keenyaa gaara sochoosuu danda'a. Mitiire jireenya keenya keessatti amma sodaa fi amantiin waan lama mitiire. Sodaa qabda taanaan amantiin kee akka inni duubatti si jalaa jedhu yookaan immoo amantiin kee akka inni si jalaa laafuudha kan inni si jalaa jedhu. It's not a spiritual amantiin. Amantiin namni tokko keessa isaa keessatti there is an energy keessa keenya kan jiru. Energy sun whether positive or negative. Inni positiiviin amanamummaan nuti wanta tokkoof qabnu. Gaafa waa tokko kaasuuf jennu kana kaasuu gaafa yaadu natti ulfaataa laata. Tarii harkaa dhangala'uu danda'a laata. Jechaan kaasa yoo ta'e negative energy baay'ee hamaadha baay'ee. Has a power. Yes. Si keessatti humna itti qabdu sana iyyuu si jalaatii dadhabsiisaa deema. If you have a positive energy lakkii fuuldurri koo ifaadha. Ani yeroo hundumaa milkiitu na eega fuuldura kootii egaa maqaan koo milkiidha. Milkiin dhuguma milkaa'uu qaba. Maqaan baay'ee humna qaba jireenya kana keessatti. Milkeessaa gaafa hin ta'an milkeessaa ofumaa ta'uun barbaadu hin jedha yeroo hundumaa. So
hojii barbaachas oliif gadis badaa chaalenjii sana keessan darbine waaqatu na gargaare. Malee qabatamaadhaan wanti jiru we know that ammas haalli barattoonni baay'een hojii baratanii kan hin qacaramne kan hojii hin arganne baay'eetu jiru. Yeroos garoon waaqayyo na gargaare carraawwan hojii adda addaatu jiru turanii. So carraawwan sanaan gara miidiyaattis dhufuu akkasumas immoo dhaabbilee tokko tokko keessattis carraa barsiisuu argadheen ture. Kanumaan jechaa magaa milkeessaanis har'a jiru irra gine. Yaa kana fakkaata joorniin xiqqoo nan dheeressinatti fakkaata. Gaariidha. Wantootuma nuti dhaga'uu barbaannudha. Dhimmoonni kunis egaa eessaa ka'anii eessa ga'ame kan jedhu wantoota tamman kaasaa turte kana keessa immoo kan darbanii achi keessa immoo kan jiran ammallee yuunivarsiitii keessallee barattoota baay'eetu jira. Kanaaf naannoo isaanii immoo opportunity baay'ee carraa baay'ee ammayyuu explore godhamu. Sakalee isaarra caalaayyuu bal'atee jira. Carraan isaa ammatuyyuu caala. Yeroo nuti jirrurraa jaarraa 21ffaan it's very fast. Opportunity baay'ee qaba. Carraawwan jiru sanatti garuu fayyadamtu taanaan carroonni sun darbanii deemaniiru. Meeqaa miciiseen kaagaafettu hin jiru. In every second waan haaraadha kan nuti dhagaa jirru. Amma immoo addunyaa AI irra iyyuu geenyeera. So artificial intelligence ni almost addunyaa dhuunfachaa jira wanta baay'ee gochuu sadarkaa kanarra geenyeera. Carraawwan jiranis immoo kallattii baay'eetiin baay'eetu jira dheen yaada. I hope dhaloonni amma jiru yoo sirriitti itti fayyadame yoo abshaala ta'e yoo dammaqe carraawwan jiran amma carraa baay'eedha. Waan gaarii hojjechuufis uummatan immoo waan hamaa hojjechuufis. Dhaloota keenya dhaloota abshaalaa fi dhaloota qaxalee akka argannu immoo abdii guddaa qaba. Nu gargaara. Yes. Egaan wanta gidduutti nu jala dhaabde bakka nuti still itti hoofta'ennee yeroodhaaf jettee gidduutti gabaabsite natti fakkaata. Sanaan booda carraa jirutti fayyadamtee eebbifamtee gara ogeessa miidiyaa teekinooloojii waan jedhu naannoo sanarra immoo hojii hin barbaanne gara hojii barbaadutti sin seenne jette. So erga hojii hin barbaanne ta'ee maaltu ta'e? Bara jiraattu keessatti waaqayyo carraa sii kenna. Milkeessaan gaafa jiraatu tarii karaa kanarra darbeeran ta'a gaaf tokko. Nama baay'eetu jira karaarra. Nama amma sana keessaa garuu nama si ilaalu tokko waaqayyo sii kaasuu danda'a. Milkeessaan eenyu isa si keessa jiru amma gaafa haasofnu waaqayyo siif haa kennu jenna namootaan gaafa namni waa nama gaafatu. Waaqayyo si haa gargaaru jenna namaan. Waaqayyo ofiisaati bu'ee nama hin gargaaru. Ofiisaati bu'ee qarshii namaan kennu. Nama ta'u nama sii kaasa. Si galeera? Yookaan doktariin naa kaasa. Yookaan nama hin eegne wayii tokko karaa irraa sii kaasa. Somebody siif kaasa waaqayyo. Maaltu ta'e seete? Yuunivarsiitii Hawaasaa yeroon baradhu fellowshippii focus yookaan immoo fellowshippii tokkummaa barattoota kiristaanaa Oromoo yeroo waggaama baran jiraadhe baran yuunivarsiitii keessa turetti tajaajilaaman ture. Tiimii tokkos gaggeessaan ture. Namni baay'ee jaallannu luba Dr. Gammachiis Dastaa akka tasaa Hawaasaa dhufa. Hawaasaa yeroo dhufu gaggeessitoota fellowshippii keenya yeroos jiranii wajjiniin haasaa goone vizitii sin gochuu barbaadaan jennaan. Oh really? Carraa guddaadha kuni. Oliif gadi fiignee poosterii hojjennee guyyaa fellowshippiitiin alatti kan ta'e kun namoota waamnee sagantaa guddaa qopheessine. Carraa sanaan dooktarii wajjiniitiin yeroo wal arganii ture yeroo jalqabaadhaaf. So yeroo welkamii godhee namoota faranjoota baay'ee wajjiniitiin dhufee ture yeroo biyya Ameerikaati. Isaaniin simannee fellowshippii yeroo baay'ee bareedaa dabarsine yeroos. Sana booda yeroo irbaata nyaannu daqiiqaa muraasa teebilii irratti wajjin nyaannu wajjiniin haasaa gabaabaa olii wajjin goone isaa wajjin. Haasaan sun anaaf yeroo sanatti noormaalii man haase'an yeroos kabajan isaaf qabu jaalalan isaaf qabu yeroo sanattis ilaalchan qabu sanan walumaaf sheerii goone. Ibsiteef. Yes. Adda baane. So yeroo akka tasaa televizyiinii mo'aa hin jalqabne ture. Televizyiinii reef hundeessaa yeroo. LTV'n fa'aa reef ganaa ijaaramuuf ture. Akka tasaa mucaanni gaggeessaa olaanaa ta'e achi ture. Maammee jedhama yookaan Tsaggaayee
baay'ee nama baay'ee jaalladhuuf kabaju ture. Akka tasaan immoo maanajimentii irra achi jira. Erga eebbifamnee ba'eeyyuu ganna hojii tokko dhaabbattoota adda addaa wajjin hojjechaa ture. Yeroo daddarbee gara ji'a 4-5 immoo waan akkasii booda tamsaasa jalqabe televizyiinii immoo. Yeroo tamsaasa jalqaban sana akka tasaa yeroon barataa ture. Viidiyoo intarviiyuu na godhan tokkotu ture. Viidiyoo gabaabaa waa'ee dhalootaa irratti. Dhaloonni maal ta'uu qaba, dhaloonni fuuldura keenya jiru maal fakkaata kan jedhu. I remember that video. Interview gabaabaa na godhane. Sanatu darbaa jira. Yeroo sana social media akka kana baay'ee hin jiru. I think Facebook himatu xiqqoo ilaalama. Naannoo bara kamiitti barreessonni? Akka warra alaatti 2016 gara dhumaanitti 2016. 2016 waan akkasii gara jalqabaa keessa. Yookaan 2009 natti fakkaata akka biyya kanaatti 8-9 akka baay'ee. Almost 8-9. Yeroos TV mo'aa test transmission yeroo jalqabu na arganii maafan sii kaasee seete sasila. Irbaata teenyee yeroo haasofnu Dr. Gammachiisii wajjiniini. Fellowshipii keenya dhufee yeroon tiimii sana gaggeessaa ture oliif gad fiigaa ture sana isaanii fedhee miti yeroo ofii ofii fedhee miti waan gochuu qabuuf an gochaa jira. Keessumaa simachaa irra qaba. Keessumaa mana kee dhufu akkamitti simatta oliif gadeettee barataa taanu yeroo isaa dandeenyu bakka kufnee makaanii simanneerra yeroos. Carraa kanaatiin fellowshipiin Hawaasa Yuunivarsiitii fookasiin keessumaa baay'ee fellowshipii baay'ee cimaadha. Ijoollee gurguddaatu achi ba'e, ijoollee jajjaboota achi ba'e. Amma addunyaa irrallee ijoollee ciccimoo baay'eetu jira. Nus keessa dabarreera. Hawaasa Yuunivarsiitii turte? Lakki Yuunivarsiitii. So fookasiin yeroo maal nuun jedhu seeti? Fookas Hawaasa Yuunivarsiitiin yeroo hundumaa nuti caala jettu. Fookasiin gara biraa. Finfinneen caaltan gaduu 6 kiiloo. Cimoodha sinis. Maaliif yeroo baay'ee fookasii miitiin irratti wal argina. So barattoonni ciccimoo namoonni ciccimoo biyyaaf ta'an doktoroonni ijoollee paayilatoonni jiru ijoolleen hiriyoonni keenya namoota ciccimootu beechi. So sana booda I think egaa waaqayyooti sammuu namaa keessa fida sitti yaadda. Naa bilbilame televizyiinii mo'aarraa. Doktariin si barbaada we need you. Si barbaannaa waliin hojjechuu barbaannaa naan jedhanii. Then I said, okay. Akka tasaa naqamtee maatii dubbisuu deemeen ture achi. Bakka booriin dhufan jedhanii keeman dhufe booriin. Gaafa dhufu haasofnee maal akka hojjechuu dandeenyu, maal akka gochuu dandeenyu haasofnee mo'aa televizyiinii wajjin jalqabee jechuudha. Yeroon achi jalqabee digital yookaan immoo dipaartimentii teekinooloojii liidii gochuuf ture. Wanta jiru gargaaruu fi akkasumas teeknikaalii wantoota jiran istaablish gochuuf ture. Sana booda carraa jiru sanatti fayyadamee akkan jalqaba sii kaase teekinooloojii baay'een jaalladha. Yeroos yeroon qilleensaas jira. Haalli akka kana miti sooshaal miidiyaan yeroos jiru. Feesbuukiitu xiqqoo homaan jiru. Telegiraamiin hin jiru, tiktookiin hin jiru, instaagiraamiin fa'aa jira garuu amma kana populaar hin taane yeroos populaarii kan ta'ee jiru yeroos pilaatfoormiin jiru feesbuukii baay'inaan yuutuubii amma kana namni baay'een hin laalu. Meenistriimiidha yeroos kan jiru. Meenistriimiin immoo afaan Oromoodhaan kan dabarsu yeroos baay'ee muraasa ture. Televizyiinii 2-3 waan caalu natti hin fakkaatu. I think currently yeroo sanatti kan ture TV 2 natti fakkaata. Yeroos dhageettiin isaas gaarii ture. Mo'aa televizyiiniin kan hafuuraasaa ta'u malee holistic sagantaawwan ta'anis immoo qaba ture. Sagantaawwan dhaloota baay'ee barsiisanii. So maaliif inni sagantaa teekinooloojiin jalqabu yaada jedhu dhufee maaliif afaan Oromoodhaan maaliif dhalootan barsiisnu kan jedhu yaada isaan naa dhufee sana booda foormaatii isaan hojjedhee testii viidiyoo maaliifan cheekiin godhin jedhee cheekiin godhee doktarii wajjin haasofnee was really good jedhame qilleensarra oole. Sagantaa teekinooloojii afaan Oromootiin isa jalqabaa ta'e jechuudha. The first technology TV show afaan Oromoodhaan. Teekinooloojiin afaan Oromoodhaan barsiisuun baay'ee cimaa baay'ee. Maaliif tarmoonni technical termiin baay'ee rakkisaadha. Maaliif normaalii afaan keenyatu cimaa ta'e miti. Jechoota addunyaan irratti ammaaliif walii galuudhaaf amma Ingiliffaan barree miti wantootuma baay'ee amma kana maayikii ennaa maayikiroofoon akkuma jennu afaan Oromoodhaan gaafa finnu tariitii hundumaa biratti seensi qabaachuu dhiisuu danda'a laata jedhu yaadda. Teekinooloojiin immoo global termiidha. Hundumtuu hubachuu danda'a garuu. Asumaacha saayii kana immoo waaqayyoon gargaaretti barsiisaan ture teekinooloojii. Sanumaan utuma jennuuti egaa jalqabbiin kun mo'aa televizyiinii ture. Sana booda sagantaawwan gurguddaa irratti hirmaachuu. Osoo jedhu immoo taayimii wayii irratti waltajjii gurguddaan otuun gaggeessuun of arge. Akkaataan isaanii hangaluunis takka. Maaliif gaafa waaqayyo carraasii kennu bakka
ga'e jedhamtu gaafa si geessisuu barbaadu karati yaanneen anaa akkatiin jenneef maaliif waaqayyoo ulfina isaatti hin tadaraadda. Tarii kabaja ofiisaatii ulfina ofiisaatii fudhachuu barbaadu. Dabarsen kan. That's it. Bakka itti yaannetti abaluun na gargaaree laata abaluudhaa laata anaa dandeettiin qoteetti akka ta'u hin jajnee fi callisee masi dinqisiisaa gaafii gaaf. Bakka itti yaanne carraa itti yaanne sii kenne si dinqisiisa. Qophiin Dr. Waggaarii Leadership Podcast hoggansa dhaabbilee irratti muuxannoo geggeessummaatiin kanneen addunyaa irratti fakkeenyummaa qaban kan irraa muuxattan yoo ta'u torbanitti yeroo tokko kan isin bira ga'udha. Podcastii hoggansa Dr. Waggaarii A Voice for Better Impacts qophii dhiibbaa caalamaa uumuu danda'u daawwachaa jirtu. Hogganaa yeroo dheeraa taatus ta'e imala kee reefu jalqabdu keessatti guddachuudhaaf qormaata geggeessummaa keessa jirtu dandamatte hojiitti jirtu milkeessuudhaaf bakka sirrii ta'e jirta. Nu waliin turi. Anaaf akka dhaloota akka nama guddachuu barbaadu tokkotti akka nama booriinsaa ifaa ta'e tokkotti maaliif antinummaa amkooti gaafan guddadhu booriin koo guddaadha yaada. Yeroo baay'ee yeroo yuunivarsiitii baradhu na yaadadha. Bakka xixinnoo fayyadamuun jaalladhu. Mana shaayii safara keessaa akkasuma manoota xixinnoo jiranii qarshiin qabu iddoo xixinnoo dhaqee taa'uun barbaadu. Waan ani milkeessaa miidheen itti fakkaata. Waan milkeessaa miidheen itti fakkaata. Noo milkeessa kun siif hin balu jedha. Of jaja fakkaata baay'ee namatti. Maaliif beektaa of jaja fakkaachuu danda'a. Garuu kabaja namaa kanatti jalqabdu gaafa ofii kee kabaju. Namni tokko nama jaalachuu kan inni danda'u gaafa ofiisaaf waaqa isaa jaallatu. Nama kan inni kabajuu danda'u gaafa waaqa isaaf ofiisaa kabajuu danda'edha. Sanaan nama na waan ta'eef bakka guddaan ofii kenna baay'ee. Iddoo guddaan ofii laata. Milkeessaa baay'een jaalladhaan. Maaliif nan kabajaanii nan jaalladhaan. Ofii koo waan nan jaalladhuuf ofii koo waan nan kabajuuf kanaaf maatii koo jaalladha maatii koo kabaja. Hiriyoota koo jaalladha hiriyoota koo kabaja. Namoota naannoo koo irra jiran kanan jaalladhuuf kabaju waan an ofii koo jaalladhuuf. Milkeessaaf waan itti barbaachisu hir'isuu hin barbaadu. Maaliif waaqa hundaan guutuu ta'e qaba. Si galeera? Jehovah Jireh, God is a provider. Simbirroonni waaqarraa hin facaasanii hin haamanii garuu waaqayyo abbaan isaanii isaan jiraachisan. Nummoo ilma waaqayyoo taane an ilma waaqayyoo ta'e. Akka bifaas akka fakkaattii isaaf akka bifa isaatti kanan uumamanii maa fayyaa addaa aree. Si galeera? Jaallachuuf of kabajuuf of jaallachuu. Abbaa waaqa guddaa amma kana gootuu qabdu. That's it. I'm a proud son. And baay'ee beekaa mucaa baay'een ittiin boona. Maaliif namni waaqa abbaan foonii ilmi isaa yoo daabboo isa gaafate dhagaa akka inni isaaf hin kennine. Waaqayyoon keenya inni waaqarraa immoo inni hundaan guutuu ta'e alfaa fi omeegaa inni ta'e inni hundaan guutuu ta'e addunyaan kun barruu isaarra kan jirtu. Why do I care? Maaliif ani yaaddaa aree? Galeera? So ilaalcha kanaan gaafa guddattu inni lafarraa baay'ee xiqqoo ta'eesti mul'ata. Eebbi inni lafarraa. Osoo hin jaallatin dirqama isaati eebbisii hordofuun baay'ee. Eebbisiin si hordofuun dirqama isaati. Maaliif beektaa? Isa guddaa qabatteennaan isa hunda qabu qabatteennaan isa hundaan guutuu ta'e qabatteerta waan ta'eef jalqaba maalan sii kaase jalqaba gaafa jalqabe hammi amantii keetii murteessaadha siin. Hammi amanamummaa keetii hammi amantii kootee hammami. So jireenya narra jiraadhu I think bu'aa amantii kootee. So tuma jennuu gaa dhufnee asiin geenye namni waltajjii gaggeessu baay'ee haasa'a baay'ee. Barsiisaanis baay'ee haasa'anus guyyaatama sa'aatii 8 haasa'uu dandeenya. Kabaja addaan qaba baay'ee barsiisaadha. Mucaa barsiisaa waan ta'eef. Okay, great. Egaan mo'aa keerir paazii keessatti mo'aa booddee maaltu ta'e eessa amma kaarentii sanatti argachuu barbaanna. Mo'aa booddeen zeen waat? Waanuma tuttuqa. Gororan jiifadha.
Thank you very much. Egaa paaziin jireenyaa namni hundumtuu karaan sii kaa'amee jira. There is A to B point. Jireenya namaa keessatti. Eedhaaf B'n jira. Garuu immoo eedhaa kaatee amma B geessutti sararri suni yookaan sarara qajeeltoo ta'uu danda'a. Yookaan immoo sarara zigzaagii ta'uu danda'a. Yookaan immoo sarara bu'aa bahii baay'ee qabu ta'uu danda'a. Yookaan liiniyerii dhumachuma qaxxadee bahu. Garuu there is always point A and point B. Paazii keenya keessatti. Maaliif karaa nuti irra deemnu bakki nuti destinii keenya beenna taanaan destinii keenya beenna malee paaziin keenya maali dhalaa ta'anii jedhu harka waaqayyoo harka jiran. Maaliif karaa itti deemtu sanarra waan baay'ee jiraachuu danda'a. Jalqaba dubbii koorratti waa'ee amantiidhaan hin jalqabe. Akkuma konkolaataan naaftaa yookaan beenzila malee socho'uu hin dandeenye namni tokko point A irraa ka'ee B bira ga'uudhaaf amantii qabaachuu qaba. Amantiin kun sun maalirra na baasaa maalirra na gashannee dhummoo amma amantiin sanaa sun it's personal. Ammati of beektu sanaa namni biraa akkaataan itti si beeku adda ta'uu danda'a. So erganii mo'aa televizyiinii galee booda mo'aa televizyiinii nanaaf bakkan itti carraa guddaa argadheedha. Namoota wajjiniin carraa wal baruu. Potentialiin qabu bakkan itti baasu. Keessumaa potentialii takka hin beennu baay'isee maalan qaba dandeettii kana qaba alaatti iddootti jedhu jira. Ibsaa gaafa ibsitu baatirii gaafa ibsitu amma akka inni ifu baruudhaaf wanti ibsaa sana bilookii godhu jiraachuu qaba. Humna ibsaa sanaa baruudhaaf. Garuu callistee mama samiitti gaafa ibsaa ibsitu maal argita? Homaan argitu. Hamma potentialii keessa kee jiru sana baruudhaafis wanti fuuldura keetii bilookii si godhu jiraachuu qaba. Eenyummaa kee bartee yeroo. Dubbii cimaa. Idiyoomaatik jedhama. Egaa maaliif nama beekaa fi cimaa duran taa'ee haasa'aa jira. Garuu mo'aa televizyiiniin bakkan itti potentialii koo amma milkeessaan eenyu amma maal hojjechuu danda'a isa jedhuuf bakkan itti waa'ee miidiyaa bareeda. Normally yeroo Hawaasaa Yuunivarsiitii ture amala miidiyaa bakkan itti bareeda. Reediyoo isteeshinii sana keessatti miidiyaan maali? Reediyoon akkamii inni jedhu. Chief radio technician ta'ee gaafa hojjetu wanta baay'ee bareera. Sana booda immoo miidiyaan reediyoo fi televizyiiniin adda adda kaaraktariin isaa it's a media. Garuu sana booda milkeessaan eenyu jedhutti immoo baruutti dhufee carraa beeksisa televizyiiniitti hojjetu argachaan dhufee yeroon Hawaasaa tures normally reediyoo isteeshinii irratti voice overiin hojjedhan ture. Afaan Amaariffaatiin sagalee adda addaa beeksisa adda addaa yeroo dhufu beeksisa waraaban ture. Waan isa dhibu Voice of Hawaasaa 97.7 dha ture reediyoo xaabeen suni. Yeroo sagalee kootu ture kan yeroo jalqabu galu. Hawaasaa Dimts FM 97.7 dha ture. So sagalee koo kana kennaa kanas qaba inni jedhu baafachaa dhufta. So sana booda beeksisa adda addaa hojjechuu yeroo mu'aama tun jiru namoota wajjiniin wal barata. Addunyaan kun bal'aadha. Carraatti namoota baay'ee potentialiin inni guddaan biyya kana jiraannu keessarra namni qarshiisii kennuurra nama siifa kennu. Carraatti nama wajjiniin wal baruu argattu human capitalii kee dabalaa deemta. Human capital is qarshii caala. Gara financial capital you can change it anytime gara barbaadetti jijjiiruu dandeessa. So human capitaliin nama wajjin wal baraa deemuun carraa adda addaa argachaa deemuun sana booda gaatuma jedhu carraan babal'aan dhufaa dhufee milkeessaanis cimaa dhufee waltajjiiwwan adda addaa irratti akkuma tasaa waltajjiitti baay'ee iyyuu turre akkuma tasaa waltajjii gurguddaa irratti of arguu jalqabee aangawoonni mootummaa mo'aa booddee mo'aamatu hin jiru ture kun mo'aamatu hin jiru eeyyee carraawwan kun dhufaa dhufee carraa kana egaa itti fayyadamuun immoo dirqama kooti. Carraan dhufuun isaa kun carraa argattetti immoo fayyadamuun dirqama baati. So sana booda waltajjii gaggeessuun jalqabee amaluma kootiin xiqqoo isheenii protokoli baay'een jaalladha. Wanta sagantaa qindeessuu baay'een jaalladha.
bakka hin jirtu sagan waan tokko akka badu hin barbaadu. Wanti hundumtu kallattii isaa akka qabatu hin barbaada. Sararaan akka inni taa'u hin barbaada. Organize akka inni ta'u hin barbaada. Jireenyuma koo keessatti gaafa uffata illee gaafa uffadhu kun kana wajjin deemaa jedheen yoon check off godhe malee natti hin tolu. Maaliif beektaa namni tokko gaafa ofii kee organize of gochuu jalqabdu ofii kee manage of gochuu gaafa jalqabdu ta'e bakka jirtu sanatti illee amanamaa taatee hojjechuu dandeessa. Bakka hojii kee akka organize gootu illee kan si godhu personal behavior kee agarsiisa. Akkaataan hojii keetii baay'ee personal reflection personal character keeti. Maaliif namni tokko sansaka mataa isaatiin eeggatu taanaan sansaka dhaabbata isaatii akkamittiin eeggata. Manni nama tokko reflectionii nama sanaati. Sansaka koo eeggadheen socho'aa taanaan sansaka namoomaa qaba taanaan bakka hin deemutti. Kabaja namaa yeroon kennu sansaka jaraa eegee sansaka ofii kootii eegee sansaka haala naannoo sanaa eegee socho'aa yoo ta'e amaluma wanta sanaati sun. Kun milkeessaa dhadheen fudhadhe sana booda. Hojiiwwan pirootokoolii eegsisan yookaan waltajjiiwwan hangafoonni mootummaa irratti argaman irrattis akkaataan itti waltajjii gaggeessu gaafa ni ilaalu ani kana jechuudha. Daasee anammanee waltajjii gurguddaa baay'ee ho'ina barbaadu baay'ee itti nama tarii indee maalaatan hojii dheeyyaadha akka mala namaati. Namni sana irratti immoo baay'ee cimaa mutee jira. Namni baay'ee isaaf milkaa'u jira. Sanumaan hojii koo jaallachaan dhufe. Suufii gaafa uffattu kaalmisi godhatu hin jaallati. Akkaataan uffata keetis tasgabbeessatu hin jaallati. Yeroo sana naannoo sana kabaja. Haala naannoo sana wajjin wal fakkaattee naannoo sana kabajjee jiraatta jechuudha. Yeroo sana egaa event organize gochuun, eventii manage gochuun, yeroo waltajjii fi baanaroota hojjetaman dizaayinii gochuu irraan jalqabe dura isaa. Mookaappii waltajjii dizaayinii, isteejii gochuu, isteejota dizaayinii gochuu, maal gochuu sana booda hojichatti baraan dhufe. Waltajjii gaggeessuu qofa osoo hin taane maaliif gara waltajjii makan organize gochuutti hojjechuutti hin dhufu buuseedha immoo sana booda dhaabbata kan mataa kooti yeroo hundeessu jalqaba akkuma sitti ogummaa giraafiksii waan baradheef ogummaa biraandingii dizaayinii adda addaa hojjechuu dhaabbatootaaf loogoo hojjechuu brand guidelines hojjechuu dhaabbattoota biyya keessaa biyya alaas hojiiwwan dizaayinii adda addaa hojjechuu sana booda immoo gara 2D gara 3D dizaayiniitti immoo dhufee tumeennu dhaabbanni dizaayiniidhaaf hundeeffame suni maaf dizaayinii qofa hojjenna execute maaf hin goone isa dizaayin goone sana maaliif execute hin goone gara hojiitti maaf hin jijjiiru production isaa maaf hin jalqabne dan production video hojjechuu sana booda immoo eventii ma sana yuma maaliif produce hin goone kan jedhutti immoo dhufee guddachaa dhufee gara Sansakaa Media and Technology PLC dhaabbata jedhamu hundeessine jechuudha. Sana jalatti wingiin dhaabbata keenya Sansakaa Meediaan hojiiwwan dizaayinii, hojiiwwan brandingii, hojiiwwan beeksisa televizyiinii, dokumentarii, corporate video production hojjechuu jalqabne. Sansakaa eventiin immoo achuma jalatti inni immoo hojiiwwan eventii adda addaa organize gochuu, manage gochuu, eventii tokko yaadarraa kaasee design goone amma execute goone dhaabbanni nu qacaree sun amma inni keessummaa ta'ee sagantaa mataa isaa irratti argamutti sadarkaa kanarra geessisuu barbaanna. Sansaki isaa cimaa akka inni ta'u barbaanna. Sansaka isaa eeggatee akka inni deemu. Sansaki gidduutti intinaa jechuudhaaf sansakan innumti yoo jechuchumti yoo jecha afaan Oromooti. Garuu jecha sina booda connotationin jecha sina duuba jiru iccitiin jechicha sina akkamitti filattanii maal jechuudha jechi suni literally nuti beeknu akkuma jirutti ta'e isin garuu jechicha filattanii haala hojii keessanii visionii keessanii gara Sansakaa creative PLC jedhu sanatti deemuudhaaf maqaan sun jechuun akkamitti filattanii maal jechuudha bal'inumaan akka ibsamu waan hin barbaadeef. Well, jecha afaan Oromoo baay'eedha baay'ee. Afaan Oromoon it's very rich. Jechoonni afaan Oromoo baay'ee bal'aadha. Amma reefu bira gaara baay'een keenya. Maqaa ijoollee amma ba'an kana dhageesseetti yoo ta'e keessumaa ijoolleen amma reefu dhalatanii maqaan dhageessu afaan Oromoodhaa maqaan kun jechiisa baay'eensa. Still jechoota tokko gaafa yaadduun godinaalee iddoo akkuma qabnu Oromiyaan godinee iddoo akkuma isheen qabdu. I think seerluga afaan keenyaas baay'ee bal'aa natti fakkaata. Ani gaaya ogeessa afaanii illee miti. Garuu immoo seerluga afaanii afaan Oromoo waan tokko ibsuudhaaf miira kee ibsuudhaaf
akkaataatti wantoota ibsituu fi hin dhabdu jecha. Yeah. Yooma barbaaduu dadhabde illee malee Yeah. barbaadde na inuma argatta. Jira. So sansakaa jecheedhu akkamittan filadhisiiti. Sansaka jechuun durii kaaseen jecha kana beeka. Xinnoo ta'een jecha kana beeka. Garuu yeroo baay'ee dhaga'u. Garuu immoo nan dhagaa darbee jechan dagadhee faarfannaa tokkotu na yaadachiise. Jechan dur beeku garuu jechan dagadhee faarfannaa Eliyaas Bantii tokko na yaadachiise. Maaltu danni? Sichana miti isatu na keessa jiraata. Sansakaan koo isaan eegama. Yeroo si Eliyaas Bantii Wallaggaa Yuunivarsiitii barata ture. High schooliin baradhan yeroos. So fellowshipii kan high school yeroo turresi wal argina turre. Then I asked him. High schoolittis fellowshipii keessa. Yes. Fellowshipii baay'een jaalladhaan. Yeroo elementary high school yeroo turresi keessumaa kutaa 11-12 yeroo turre fellowshipii Elroy jedhamu qabna turre. Elroyin namoota ciccimootu ba'e fellowshipii sana keessa. So yeroo sargeen sansaka jechuun maal jechuudhaan sansaka jechuun baay'ee naa ibse. Jechan dur beeku deebisee na yaadachiise. Sansaka yeroo itti waan baay'ee jechuu dandeessa. Sansaka kee akkaataa uffata kee sansaka kee eeggattee jirta. Sansaka namoomaa jechuu dandeessa. Sansaka namoomaa jechuun eenyummaan namni tokko qabu. Tarii amala kee ta'uu danda'a. Eenyummaa namummaa keetii ta'uu danda'a. Identity character isa jennu jechuudha. Akkasumas immoo sansaka dhaabbataa jechuu dandeenya. Institutional culture jechuu dandeenya. Institutioniin tokko protocoli mataa isaan qabaatan. Yeroo baay'ee amma protocoliin hin eeyyamu jedhama dhaabbata tokko keessatti. Sansaka jechuun jecha sanas bakka bu'uu danda'a. Gaafa jettu miira sii kennudha. Philosophical ta'ee waan baay'ee of keessatti kan qabatu humnas kan qabu. That's it. Gaafa ni dhaabbata koo wajjiniin isa associate godhu ammuma ni ofii koo irratti hojjechuu jaalladhu. Dhaabbanni koos tajaajilli inni kennu tajaajila akkamiiti? Trustii uumuu qabda clientii kee biratti. Clientii biratti trustii uumuudhaaf immoo maqaan dhaabbata keessiis immoo dirqama bakka guddaadha kan inni qabu. So sansaka gaafatu yeroo hundumaa nu gaafatu. Gaaffiin kun yeroo hundumaa nu gaafatamu. Deebii kana deebisuu baay'een jaalladhanis. Waa'ee dhaabbata koon gaafatame so I got a chance to elaborate it. Sirriitti ibsuudhaaf carraan argadha jechuudha. So yeroo trustii clientii kee birattis uumaa deemta. Akkuma eventiin yookaan immoo hojii tokko yeroo hojjettu sansaka isaa eeggachuu qaba. Has to be well protocoled. Bareeduu qaba. Mijachuu qaba. Ofii keetis immoo ofii kootis immoo milkeessaan gaafa dhaqu maaliif tajaajila dhaabbanni keenya kennu keessaati inni tokko dhaabbata waltajjii gaggeessuudhas. Ofii kootis waltajjiin gaggeessaa dhaabbatichas maaneejiin godha. So uffatan uffadhu dirqama kabajan dhaabbata sanaaf qabu mul'isa. Namni tokko gaafa mana keetti si waamu kabajee si waamu. Kabaja namni sun siif kenne sana maaliin mul'ista? Namni baay'een tariitii subjectii keenyaatiin ala ta'uu danda'a. Mata duree keenyaan ala ta'uu danda'a garuu wanta kana yeroo baay'ee waan ani notice godhuuf tun kaasee natti tola. Sagantaawwan adda addaa irratti gaafa affeeramnu egaa ani personal life nama tokkos maal ta'uu qaba isa jedhu sirriittan xiinxalee ilaaluun jaalladha yeroo baay'ee. Maaliif lifestyle nama tokko eenyummaa kee mul'isa. Your lifestyle. Akkaataan uffannaa kee it reflects who you are. Akkaataan haasaa keetii eenyu akka taate si mul'isa. Of ilaallee keeti. Uffata ati uffattu. Hygiene keenya yookaan qulqullina nuti mataa keenyaatiif kenninu. Personal hygiene yookaan akka qulqullina nuti ofiif kenninu. Namni tokko of jaallachuu qaba baay'isee. Of hin jaallatu sanaan nama hin jaallatu. Kun dhugaadha. Of jaallachuu namni yeroo baay'ee ofittoodha jedhama. Ofittoodha. Ofittoo of jaallachuu. Garuun tarii digirii qabaachuu danda'a. Akka hamma nuti of jaallannu. Extreme ta'uun gaarii miti iddoo hundumaattu. Garuu immoo namni of jaallatu tokko sirriitti uffata. Uffachuun baay'isee qarshii qabaachuu wajjiniin tarii inni ilaalcha. Lifestylein ilaalcha. It's not about having a lot of money. Yookaan immoo uffata expensive uffachuu miti. Yookaan immoo perfume expensive uffachuu miti. Kophee expensive uffachuu miti. Lifestylein ilaalcha keeti.
of qabuun akkaataa uffata keetii sirreessuun akkaataa uffata keetii sana akka naannoo bakka jirtu sanaatti of sirreessuun maayindiseetiidha, ilaalchadha. Gaafan kana jedhu hundumtuu dirqama inni hin qabnes inni qabus uffachuu qabaa akkas ta'uu qabaa jechuudha miti. Akka ofitti bulu. Miti akka ollaatti hin jiraatan. Maal jedhu mammaaksuu jedhamne akka ebaluun sirbaa immoo akka maaluun ta'an. Akka ebaluun sirbaan morma nama jallisaa kan jedhu. Akka ollaattis immoo hin jiraatanidha. Mammaaksuu kunis jechamni akkasii jiran itti fakkaata. Akka ofiitti jiraatu, akka mana ofiitti jiraatu. Garuu immoo akka mana ofiitti gaafa jiraattu ilaalchi keessun immoo dirqama. Ilaalchi keenya akkoo ilaalchi guddaa ta'uu danda'a. Ilaalchi keenya bakka itti jirtu si qabuu dhiisuu danda'a. Ilaalchaan guddaa taatennaan universal law'utti nan amana. Maaliif saayinsii simtuu na caalaa beekaa. Intini filosoofii keessatti iyyuu law of attraction kan jedhamu jiramti. Law of attraction yookaan immoo akkaataa itti waan tokko wanta barbaaddu tokko wanta jiraachuu barbaaddu tokko bor wanta gochuu barbaaddu tokko harkisuu dandeessaa jedha saayinsiin. I think kun saayinsiin haa jedhu iyyuu malee uumama natti fakkaata. Spiritualis gochuu dandeessa. Uumamumarraa dhufa akka. That's it. Bor wanta jiraachuu barbaaddu tokko har'a shaakaluu dandeessa, har'a jiraachuu shaakaluu dandeessa. Wanta bor jiraachuu barbaaddu har'a irratti yaaduu dandeessa sammuu kee keessatti. Sammuu kee keessatti wanta itti xiinxaltu kun ilaalcha kee wanta itti guuttu suni bu'aa jireenya keetii ta'a jechuudha. Namni tokko immoo bu'aa ilaalcha isaatiiti. Namni kan inni madaalamu ilaalcha isaatiin miti. Namni ati har'a argitu kuni bu'aa ilaalcha isaatiiti. Hojiin ati irra jirtu kun, staatasii irra jirtu kuni bu'aa ilaalcha keetiiti. Primarily bu'aa ilaalcha keetiiti. Iffartii fi dadhabbiin ati, hojiin ati amma itti dhamaatu iyyuu primarily jalqabarra kan ta'u ilaalcha keeti. Bu'aa ilaalcha keetii taate yeroo. So dhaabbata yeroo jalqabdus hojii hojjettu keessattis bakka deemtu hunduma keessatti positive mindsetii qabaattennaan ilaalchi kee ilaalcha borii, ilaalcha egeree ta'a taanaan, ilaalcha egereedhaaf ta'u, ilaalcha nama miine. Si galeera? Inni guddaan positive energy inni sila kaasne jechuudha. Positivity qaba taanaan ilaalchi kee. Borii kee gaafa yaaddee deemtu sa nama miine gaarii kan ta'e hundumaa yaadda taanaan I think boriin keenya sababni inni itti milkoofneef, sababni inni itti bareenneef hin jiru. So kanaafuu namoonni gara fuulduraattis gaafa jiraachaa deemtu maqaa ofiif kennitu, bakka ofii keetiif kennitu. Maaliin kaasne haasaa kana maqaa dhaabbata keenyaa akkaataa nuti keenyeen. Ofii keetiif bakka itti kennitu, maqaa ofii keetiif kennitu akka abaluun si beekutti ati of hin beektu. Akka of beektutti immoo abaluun si beekuu dhiisuu danda'a. So garuu inni guddaan ati ofirratti investii goota taanaan, ilaalcha kee irratti sammuu kee bilcheessita taanaan, sammuu kee fiid goota taanaan, waan gaariitiin sammuu kee fiidii goota taanaan, maqaa ofiif kennite, bakka ofiif kennite, borii kee akka inni ifaa ta'u gochuu danda'a. Dhiibbaa guddaa uuma. Yes. Hordoftoota keenya egaan maree nuti Milkeessaa Takkalee yookaan milkii faana gochaa jirru irraa baay'ee akka argachaa jirtan isinumaaf jennee gadi fageenyaan live paaziisaa inni keessa darbee itti deddeebifnee duraa duubaan jalqabdu malee duuba deebifneeti waan baay'ee waliin mari'achaa jirra. Isa kanarraa waan gaggaarii waan namatti tolu argachaa akkasiin jirtan baay'ee abdii guddaa qabna. Addumaan immoo hojii inni hojjetu keessaa guyyaa har'aatti baay'ee walii wajjin yeroo muraasa qabnu keessatti kan nuti walii wajjin haasofnu dhimma sagantaa qindeessuu jenna gaan yookaan immoo management isa jedhamu. Managementiin kun immoo bushuu yookaan immoo qindeessuu mamee jennu kallattiidhaani. Kanaaf isa kanarratti baay'een keessan sasakaa creative artist irratti hojiilee hojjetu garaagaraa postiin godha. Kalee hordofnee dudda duuba deebinee ilaalaa turre hamma 2021 irra geenye dhaabbanne. Kanaaf waan baay'ee namatti tolu sagantaa gaggaarii gurguddaa ta'anii amazing ta'anii baay'ee namatti tolan gurguddaa qopheessu. Achirratti immoo baay'ee YouTube isaanii keessumaa addumaan Facebook page keessan irratti gadhiiftanii jirtu. Dargaggoonni yaada akkasii qabdan, kallattii hojii akkasiis yaaddan keessa keessan immoo dhaggeeffattanii utuu keessi keessan hojjedhaa isiniin jedhu garuu immoo isin praise gootanii gad of qabdanii jirtan. Har'a kunoo keessa
ogeessa keessan dhaggeeffadhaati potentiaalii keessan exercise godhaa keessuma dargaggoota irratti paashinii guddaa akka qabu karaa garaa garaatiin nu ibseera Milkeessaani. Kanaaf sagantaa kana hordofaa isiniin jenna. Ammas egaan Milkeessaa kan nuti baay'ee irratti akkuma waa sagantaa qindeessu sanaa wajjiniin ammatu lived experience yookaan immoo jireenyuma jiraatte irraa kaatee yeroolee bara jalqabde sinaa kaatee yeroo kaafnu tokkoffaa sagantaa qindeessumtiyyuu maa inni jennee gaddiinni isuma haasaa oolleen daganaa akka haaraatti yoo kaafne maal jechuudhaan waanuma al tokko godhamuudha moo piroosesii wayiiti moo waanuma fiigaa dhaqanii keessa galan wayiiti moo actually insa maal jechuudha inni hiikisaa tusitti hin baay'isin immoo achumaan yeroo jalqaba sagantaa qindeessitee nama baay'ee nama 3-4 irratti shaakalte moo akkuma carraa keetii ta'e nama hedduu fuuldura baate impressioniin inni keessa kee ture yeroo si maal ture ammatu dudda duuba deebitee yaaddee waa'ee isaa nuu kaaftee what was the first impression inni jalqabaa fi hiikasaa mee nuu kaafte? Tole irra deebi'uudhaan carraa kan argachuu kootu dhuguma baay'een gammada. Maaliif maatiin Dr. Waggaarii Podcastis namoota ciccimoo, namoota gaggaarii, namoota muuxannoo hedduu qaban akkasin dhiyeessitan argeera. Anillee muuxannoo baay'eeyyuu qabaadhee miti. Garuu immoo gaammoo manjiraadhe irraa immoo waa xiqqoo akkan qooduuf carraa naa laattani. So event managementiin dhaabbanni keenya yeroo hundaa'u jalqabaa primarily eventiif hin turre. Akkuma jalqaba sii kaaseen ogummaa ogeessa graphics designiiti. Graphics yeroo hojjedhu hojiiwwan dizaayinii adda addaa hojjechuu dhaabbata part-timeis akkasumas immoo akka kontiraataatti dhaabbata NGO adda addaa irras akkasumas dhaabbatuma sadarkaa federaalaatti biyya keenya jiru keessattis dhaabbata tokko tokko keessa hojjechaan ture. Hojiiwwan dizaayinii yeroo nuti hojjennu dizaayinii gochuu baay'een jaalladha. I love designing. Waan haaraa baay'een jaalladha. Dizaayiniin kan sitti tolu akkati waan haaraa hojjettuuf carraasii kenna. Akkati waa kalaqxuuf carraasii kenna. Kallattii garaa garaan yaadda. Yes. Maaliif creative mindsetii gaafa qabaattu sammuun kee kallattii tokko qofaan hin yaaddu. Kallattii adda addaatiin yaaduu dandeessa. Creative mindset yeroo qabaattu osoo hin jaallatiin irribaas dammaqsuu danda'a wanta hojjettu tokko amma inni bareedutti sitti toluu dhiisuu danda'a. Trying erarii baay'ee qaba. I hope ijoolleen dizaayineroonni as jiranis na hubachuu danda'u ijoolleen graphic dizaayineroonni baay'een final 1, final 2, final 3, final 4, final 5 baay'eetu jiraachuu danda'a. Kitaaba wayii tokko irraa kanan dubbise tokko jira. The tense is the best wanta jedhamu. So option adda addaa hojjetta waan ta'eef waan si barsiisu qaba piroosesiin sun mataasaa. Ofii masaati piroosesiin suni hubataan maal goota beektaa gaafa sammuu hubatu qabaattu yookaan dinqata gaafa sitti dhufaaf shaalummaan wayii jireenyuma keerraa waa baratta. Hojiima keerraa waa baratta. Adeemsuma keerraa waa baratta. Barsiisaan egaa waanuma fakkeenya wayii tokko gaafa fudhattanii bal'isuu dandeessu. So hojii dizaayiniitiin ergan jalqabe booda viidiyoo animeeshinii adda addaa hojjechuu, vector graphicsii, 2D graphicsii, utumeennu animate karakterii gochuu, animeeshinii karakterii animeeshinii adda addaa dizaayinii gochuudhaan hin jalqabeetu hojichi cimaa ma dhufe. So maaliifan dhaabbatan godhu wanta kana jedhumoo gara dhaabbataatti jijjiiruun dhufe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf gara dhaabbataatti gaafa jijjiirru akkam ta'e seeti. Dhaabbattoota gurguddaadhaaf yeroo hojjettu dirqama nagahee kutuu qabda. Nagahee kutuu qabda. Nagahee sana kutuudhaaf immoo you have to be legally licensed ta'uu qabda. Gara laayisensii baasuutti osoo hin jaallatiin deemta. Ofiisii kireeffachuutti deemta. Hojiin bal'achaa dhufa. Hojjetaa akka cahuutti deemta. Akkaawuntaantii ta'uu danda'a. Oodiitii maaloo wantoota akkas akkasii jechaa deemta. Utuma hin beekin dhaabbata hundeessitee argita. So Prosesii kanaan ergatti seennee booda sana booda immoo personally immoo milkeessaan biraandii jalqabee fi makooti. Waltajjii gaggeessu waltajjii adda addaa irratti argamuun afaan sadaniinaan waltajjii hojjedhaa. Sunis carraa tokko naa dabaleera dheema yaada. Afaan Ingiliffaa, afaan Oromoo fi afaan Amaariffaatiin. Carraa mataa isaa danda'ee qabanniyyuu amma irratti afaan sadiitiin gaafa jedhamu gaafa natti bilbilamu natti tola. Maaliif carraadha kuniyyuu. Wanta ati carraa dhattee yaadne gaafa inni carraasii ta'u gaafa inni
ittiin jiraadhu dhee waaqayyo sii kennu nama ittiin jiraatta. So waltajjii gaggeessuu irraan immoo yeroon waltajjii gaggeessu waan baay'inaan arga waan ta'eef so eventiitti immoo harkisamuun jalqabee jechuudha. Yeroo waltajjii kan hojjennu diizaayiniin hojjenna. Diizaayinii waltajjii baanarii adda addaa diizaayinii gochuu ta'uu danda'a. 3D kan isteejii diizaayinii gochuu ta'uu danda'a. Waltajjii gaggeessuuf waamamuu irra maaliif waltajjii masanayyuu maaneejiin goonuu jedhu immoo carraa mataasaa danda'e qaba waan ta'eef gara sanaatti immoo dhuga argiteetti yoo ta'e namoota keenya namoota muraasadha kan jiran. Tokko yookaan lama yoo dhooftedha. Currently eventii sadarkaa guddaatti namoota hojjechaa jiran nama tokko yoo dhooftedha akkasti. Nama tokko nama lama yoo dhooftedha akkasti. So cabsanii darbanii carraa kana gara carraa gaariitti jijjiiranii carraan isaa jira. Carraa kanaan immoo cabsitee baatee gaafa hojjettu immoo sitti tola. So akka kanatti dhufne jechuudha. Eventii gaafa jettu eventiin tarii daqiiqaa 30 ta'uu danda'a sagantaan sun. Yookaan sa'aatii tokko ta'uu danda'a. Garuu immoo piroosesiinsaa sana booda dheeraadha. Maaliif imaanaa fudhachuudha eventiin sitti kennamu jechuudha. Imaanaa fudhachuudha. Bakka adaraa nama tokkotti sitti kennata yookaan dhaabbata tokko sitti kennata. Sagantaa sanaaf kan dhiphatu si. Natti tola sun immoo baay'ee. Maaliif namni tokko adaraa hidhee gaafa inni waa sitti kennatu amanamummaan baay'ee namatti tola. Adaraa jedhu jirri. Daasee sagantaa. Amanamummaan garuu immoo cimaadha. Namni waa amanee waa sitti kennu qarshii sii kaffalamu sanarraa amanamummaa keessaan sirriitti bahachuun isa sanadha inni guddaan. Piroosesii wayii qaba. Piroosesiinsaa dheeraadha. Maal piroosesichi? Eventii tokko gaafa maaneejii gootu abbaan eventii sanaa keessummaa qabaata. Keessummaan isaa sun gaafa inni dhufu bakka inni taa'u waan inni nyaatu waan inni ilaalu bakka inni taa'u qofa miti waan inni ilaalu waan gaarii ilaaluu qaba waan bareedu ilaaluu qaba. Digaleera waan ijaan galu waan namatti tolu ta'uu qaba. So sanarratti hojjenna inni guddaan. Satisfactionii sana hojjetta waan ta'eef. Eventiin tokko yeroo hojjetamu tariitii waltajjii sana diizaayinii gochuurraa kaasee diizaayinii sana construct gochuurraa kaasee sound systemii qindeessuurraa kaasee namoota adda addaadha kan fayyadamtu. Wanta akkaataatti diizaayinii sanaa bareechuutu maxxansaalee adda addaa dabalachuu ta'uu danda'a. Halkan irra bultee hojjechuu dandeessa ta'a. Waltajjii qindeessuun jira, hojjechuun jira, construct yeroo gootu yeroo ijaartu waan bareedaa hojjechuu qabda, waan ijatti galu, waan ijaaf tolu. Maaliif boor keessummaan kee dhufee mudaa tokko malee sagantaan kee akka inni gaggeeffamuuf jechuudha. Mudaa malee sagantaa hojjechuudhaaf immoo dirqama hirriba malee buluu qabda. Ijoolleen kaameraa waraaban, ijoolleen editii godhan, ijoolleen sound systemii hojjetan, sagaleen qulqulluun ta'uun seenuu qaba. Bakki jarri dhaabbatanii haasa'an keessummaan dhufee bakka inni dhaabbatee haasa'u bakka mijataa ta'uu qaba. Waan inni irra taa'u waan bareedaa ta'uu qaba. Keessummaa kabajaa isaan qaban bakka kabajaa bakka ulfoo irra taa'uu qaba. Kan hundi si'uu malaallata. Yes. Kanaaf immoo maal goota hirriba malee bultaa jechuudha. Kun immoo namoota ogummaa sana qaban irratti hirmaachiste. Ogeessonni dhaabbata keenyaa jiru. Wanta sanaaf wanta barbaachisu. Ani yeroo hundumaa waan maqaan keenyattis murteessaadha. Sansaka maqaan keenya. Sansakaadha maqaan keenya. So wanta gaariif waan qulqullina qabu yeroo hundumaa provide gochuudhaaf mijeessuuf qindeessuudhaaf yeroo hundumaa rafteen bultu waan ta'eef biyya keenya keessatti carraan eventii baay'ee guddaadha bal'aadha carraan jiru samarratti. Tariitii ijoolleen keenya kan hojjechaa jiran jiraachuu danda'u. Yeroo ammayyuu industirichi baay'ee bal'aadha kana caalaa. Nuyyuu kana caalaa ganaa hojjechuun barbaachisa. Maaliif hojii manaa baay'ee qabna numtuu. Sadarkaa addunyaatti eventiin maal fakkaata jedhu gaafa laaltu inni kan keenya inni biyya keenya keessatti hojjechaa jiru. Egaa nuti kan nuti hojjennu kan keenya qofa miti kan nuti hojjennu. Sadarkaa federaalaattis sadarkaa naannoottis dhaabbilee dhuunfaa dhaabbilee NGO akkasumas baankolee qaamolee dhuunfaas ta'uu danda'a. We do all the event. Eventii kana guutummaa isaa gaafa hojjennu paashinii si barbaada, yeroo si barbaada, creative ta'uu qabda. Hunda caalaa immoo yeroo keetti kennuuf of kennuu barbaachisa. Eventiin of kennuu si barbaada. Anamani tarii amalan achirraa qabu eessarraa dhufe gaafa amalli kun cidhallee affeeramee dhaqee waa ilaalennaan waltajjii irraatti waan kallattiin qabanne wayii argennaan osoo hin beekin dhaqee achitti of arga. Utuwaan achi jiru maaliif bada? Maaliif jalaa bada? Maaliifan taa'ee qeeqa? Maafan qeeqan? Dhaqeen sirreessuu erga hin dandeenye.
So qarshii guddaatti baasanii sagantaa That's it. waan guddaa tariitii technically gaafa laaltu mudaan sun xinnoo ta'uu danda'a. Bakki inni itti badees waan xinnoo ta'uu danda'a. Technically sana nu batta taanaan garuu itti yaada kennu yoo dandeessi sirreessu. So kana fakkaataa dargaggoonni keenya saayitiin carraa gurguddaan jira. Carraawwan itti hojiiwwan akkasii hojjetaman kaameraamaanonni ijoolleen graphics design hojjetanii kaameraamaanonni ijoolleen diizaayinii adda addaa hojjetanii decorationii hojjetanii carraan isaa guddaadha waan ta'eef garuu immoo baatee barbaadu si barbaada of gurguruu qabda ofii kee of mul'isuu danda'uu qabda rakkoon keenya maal laseete masla sii kaaseen ture namni tokko of jaallachuu qabaa gaafennu ofittoo ta'uu qaba jechuu miti ofittoo ta'uuf of jaallachuun addaa gara gaafa of jaallattu seenaan haasaa tokko jedhamne namni kee of barsiisee kanan baradhe kanan godhe seenaa biraallee hin qabu seenaan koo Kiristoosii siin jedha. Yes seenaan keenya Kiristoos garuu immoo isa Kiristoosii godhe sana immoo as ga'uun kee immoo Kiristoosiin erga ta'e isanni sii godhe sana iddoo tamma jirtu kana iddoonni si kaa'e kana himi namatti rakkoon qabu. Sanni si keessa kaa'e sinaa dubbadhu. Yes ani milkeessaan jedhama dhaabbati koo kanan hojjedha hojiin keenya kana fakkaata. Kana immoo hojjennee kana milkeessineera jechuun kun of jechuu miti. Kataatti of gurgurtuudha. You have to put yourself on the table.